Yoo biyyattii tana laalte bara namticha Afrikaa eeggattee yaadatan. Abbaa qabeenyaa taate osoo itti rakkate abbaa qabeenyaa meeqaa si dura kutee bara yeroo san keessatti rabbii keessa sodaachuu qaba. Dubartii namaarraa rabbii keessa sodaadha. Akkasuma dhiisita biyya bara san dhiisita biyya gurguddatan amman tana bara bakkuma keessa jirtuu fi biyya keessa jirtu keessatti zamanni kun yookaan dhaloonni amma jiru kun Faransaayeen Faranjaan akkasitti beekan. Faransaa bara filmii Faransaa malee hin hojjamne as keessatti hojjetamu. Ta Faranjiinu amma dhiiste Itoophiyaan isii maqaan isiitu filma san ta'e amma TikTok seentee yookaan sooshaal miidiyaa hawaasa takka dhaqxee Itoophiyaa yoo jette warra qullaa sun sitti gabbifatu. Itoophiyaa maqaa jiru kanatti maaliif dhaloota isiititti waan kana hordofa baay'inaan ni beekamti maqaan isiitti. Wantoota biyyoota san keessatti malee hin hojjetamne kan hin laalamne har'a asitti dura laaluu taate dargaggeessi asitti ilaalee dhibee appilikeeshinii isii waliif dabarsa ta'u isii sana asirratti paartii ni lallaala hariifataa walii booda maaliif deema wanni ilaaleef maali akka sanitti dalagu amman tana bara asirratti illee hin taatu garuu jaalawwan kiyya bara rabbiin haasatti haru malee. Achitti eeynaamne achirratti eeyna as keessa dhuftee jirtiin sin jaamne ammaan tana dhiyoo tana oduu si yoo dhageessan qalbii si boo'ya dura ijoolleen asii bar shamarran irraa waraabanii filma akkasii san ollaa hin godhan biyya keessa facaasan ijoollee abbaa qabu ta obboleessa qabu ta haadha qabu ta maqaa muslimummaa himattu ta maqaa abbaa hin eenye maqaa haadha si hin eenye maqaa amantii si hin eenye maqaa biyyaa hin eenye yaa dargaggeessa inni fi eessa jirtaati eessa jirti obboleettii ta'e maal dalagu jirti yaa abbaa intalli ta'e maal dalagu jirti yaa haadha ati shaakala biroo si gadhiisee walleessiitu nama tujjaaromsaa baati magaalaa irra jirta ati ijoollee fi harkala jirtaa waan qabu namni si gaafatu kun jiru ati abbaan manaatu si gaafatu ijoollee fi geessi jedhu baatee shamarran isa harkaa bahan ijoolleen isa harkaa baatee kutte hunooti salphinii nabi Muhammad sadaqa rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jedha latattabi'anna sunana man kana qabla karaalee warra yahudaa fi nasaaraa deemuun keessanii dee wallaahi تاكو من دي متيسني ولو دخلوا الدهر وبطل لدخلتموه ودو تقول ثاني آيو مساوى الدين شرط شيء فيديو في الراورابي والله ما نقدر في الراوراب دليل نبي محمد صلى الله عليه وسلم هيا جدي أكنا جان بركل بين سفرتو تفتجر فين من دي أما وراب دي الراو هيا أمي إيسا سنتنا يا هو تيجا جولة ميدا جات أكنا تنجني إيسا سنتنا يا دكتور جيس ببريدا رتاو هو هذا كهين سنجرتني بس jimu makamu deemtee tu magaru akka namatti jiraatu kana masgiida dhuftee koo qabdu amantii kee irraa koo qabdu waa takka koo qabdu haya maqaa si badaa bara ijoolleen asii deemtee bara fadis dhayxee miidiyoo boqottuu sanbirraa waraabdee as gadda kana qaaneessitee kunoo guddee mee sabbaa keenya seen taate amma manguddoo isa seen taamma ufanii ijoollee keessanii akkasitti siin jala yaa dargaggeessa bakka deemtutti ati ijoollee isaan kennuti hoo jirtanii siin jala isa baafati seen awti koonni dubbii yamu maaliin jala maali namni ilmoo fi kuma qabu eega silkii kana harka keenyu hara kan mucaan kun deemu jirti keessaa ijoollee shamarranii yaa jaallawamu awwa rabbi sodaadhaa ijoollee shamarranii yoo qabaattan ijoollee keessan eeggadhaa ta'uu handaa كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته هم بكيسوا في ستة وان أمو بجيت كنا جانا جيسا كوكا سيدين كوكا جنكا أمانة يو خانو غافة مما تنأكل الفورة مكان كبير كبير مكان بدو تير رويا أمو بالله لكم جلدة ليسا قديبي أجول لين تيسا شمران كان أمو مجاتي جيتي تلاد دتا أمو مجاتي تن هردف مجاتي تن إنسان شريك أكل تجرتي جيكو بقبات والقارئ سوف وصلتم والزيادة تسوي وقالوا تاء الظلم ما سوى لله الجرة